qodaa qabachuudha waan qaban. Doktorii hojii doktorii beekamaa. Garuu it depends on like kam akka bitan. Kan hin qabnes ni jira, kan qabus ni jira. Garuu baay'inaan dubartoonni wanta akkasii fayyadamti kan qabu sana. Walumaa galatti dubartiin deesse garuu kana fayyadamuu dandeessu. Maaliif saayizii qaba? Gaafa boqqoo daabboon dubartiin bal'ata bar. Saayizii ni qaba. Daabboon dubartii banagaraaችን ላይ yoo deessee warrattis እንትናችሁን hin danda'ama. Ispoortiidhaanii qodaa sana bal'atu hin bal'ata garuu istireechii ta'a malee bal'inaa miti koo istireechii ta'a. Qodaan humna isaatti fixataa jechuudha. Kanaaf jennaan immoo gaafa durbummaa hin garne ani gaafa nyaadhu qilleensa iyyuu gashu gaafa taabtaabii godhu banaa nuu fide gaafa mucaa tokko fidummoo rifeensa mucaatu keessaa ba'a waan ta'eef hin guddaa ta'e dheedha manaan garu. Qaamtichi maal taasisti fakkaati amma dubartiin erguu deessee booddee qaamni ishee hin bal'ataa kan jedhamu inni of course akka duraanii san hin ta'u garuu bal'ina mataasaa osoo hin taane qaamni ishee maal ta'a istireechii ta'a. Addaan of harkisaa jechuudha qaamni ishee salphaadhumatti. Kanaaf malee amma dubartiin deessee tokko qaama bal'ina adda ta'e wayiin qabdu dubartii kanirraa. Dubartiin deenyerraa. Kanaaf jennaan qaamni sun immoo dubartiin erguu deessee warrattee dubartii cimtuu taate jennaan amma fakkeenyaaf lubbu tasgabbaa'ime qoy. Okay. Akkamittiin dubartii deessee fi dubartiin hin deenye wal fakkaatooti maal taate? Dubartiin deesse kun rifeensa guddaa tokko keessaa ba'a bar. Rifeensa mucaa kanatu keessaa ba'a. Rifeensi mucaa immoo daabboo dubartii hin bal'isu. Akkamittiin dubartiin deesse fi dubartiin hin deenye wal fakkaatu wal hin fakkaatan malee? Wal fakkaatu miti koo. Wal fakkaatu osoo hin taane like waan way gudii nama jechisiisu wayii hin bal'atu qaamni dubartii yoo deessee warratti. Maal ta'a? Garuu abbaan manaa akka isa kanaan duraa hin mi'eeffatu. Dubartiin suni fakkeenyaaf deessee warratte ispoortii jammartee jennaan qaamni ishee hanga ji'a sagalitti dubartoonni istireechii godhanii jiran qaama isaanii istireechii godhanii jiran. Dubartoonni akkanaa bal'inni qaama saala isaanii adda ta'e irratti hin mul'atu. Maaliif jennaan ofii isaanii istireechii godhani malee humnaanii miti kan istireechii ta'e. Qaamni saala isaanii kan bal'atu ijoollee fakkeenyaaf namoota ulfaataanii exersaayisii garaagaraa hin goone qaama isaaniitti ooyilii garaagaraa hin dibanne qaamni isaanii bal'achuu. Qaama saalaa saamunaadhaan ni kun yoo dhorkaadha jedhan yoo kamittiin qaama saalaatti immoo ooyilii na qulubbu. Yoo keessatti biqilee midhaan yoo keessatti biqilee ooyiliin gaafatti namu infeekshiniin itti dhufu. Ooyiliin qaama saalaa keessatti osoo hin taane fakkeenyaaf naannoo qaama saalaatti garaatitti jechuudha ooyiliin dibatamu. Baay'ee ooyil kan jedhamutu jira. Kuni maal godhaa uumamumaan qaamni ishee akka istireechii ta'u godha. Ofuma isaatiin jechuudha fakkeenyaaf istireechii maarkii. Fooloo godha. Maazaan doktoriidha doktorii fooloo godha gaafii barbaadan gaafattu. Maqaa Yesuusii wanti jedhamu jiru saayinsii jala obboleettii koo wanti jiru qabnu nama gaafanna. Yoo si ta'e naggeeffatta yoo si ta'u dhiise immoo dhiifta. Kan sittaa saaroo ana ishee kaddaamaa osoo hin taane ishee baratteetu waraqata of harkaa qabdudha. Dookimentii ofirraa qabdutu barsiisaa jira natti fakkaata. Hangeenyallee bilginnaatti lakkaayyu hangeenya baala jedha duriyyuu taane. Zafuu dambaako. Ishee. Kanaaf jennaan amma dubartiin tokko ulfooftee ji'a 8 booddee yoo xiqqaate jechuudha qaama ishee sirriitti istireechii gochuu qabdi. Luka ishee qaama saala ishee sirriitti addaan. Mana rabootaa hin hojjetan ispoortii iddoo malee. Amma warri akkasii kuni qaamni isaanii fakkeenyaaf dubartii yeroo ulfaatu isheetti jechuudha. Yeroo ulfaatan like jiimii deemaa turte exersaayisii garaagaraa gochaa turte kanneen akka baay'oo ooyilii namana fayyadamaa turte kana wajjin garaagarummaa guddaa qabani. Kanaafuu dubartoonni rekomendii kan godhamanii yeroo hundumaa iyyuu ulfa ta'anii jennaan jechuudha. Ulfa ji'a tokko taatanii foliik asidii miligiraamii 5 fudhachuu eegaluu qabdanii. Kuni daa'imti keessan fayya qabeessa akka ta'u godha. Bireenii isaatiif gaariidha. Torbee
afuriin jalqabdu jechuudha kana. Torbee 8 booddee immoo jiimii deemuu qabdu. Yoo jiimii hin dandeenye ta'e rakkoon qabu manuma keessa qaama keessan stretchii gochuu qabdanii. Fayyaan kuni isiniif qofa miti. Daa'ima sammuu gaarii qaama gaarii qabdu dhalleen kan ilmoon keessan ta'u. Kanaaf jennaani yoo haadha manaa gaarii ta'uu barbaaddanii ispoortii sirriitti hojjechuun dirqama. Yosef wanta akkasiin haasa'inishi jechuun namni hunduu karoora mataa isaa qaba. Warra baala goota siifanii dhaatti fuufi yaase hawwii harkaa fuudhe biziba galuudhaan nuti harka kee miila kee bidatte akkamiin nagaadha. Jirra doktora kam jirtu? Jira doktoriin fidee dhufe dubartootaaf gargaarsa taatedhe. Ijoolleen kaleessa yaada baay'ee kaasaa turte waa'ee kaanserii harmaa faallee akkaataatti ijoolleen duxurmaajaa kan akka isaan uffatanii irraa akka isaan duxurmaajaa kun dhukkubaaf yookaan kaanseriif isaan saaxilume doktora. Hawwii xuxurmaajaa jedhime. Xuxurmaajaa jedhe. Xuxurmaajaa. Xuxurmaajaa jedhe. Maajaa. Qabsiistuu harmaa jedhe. Qabsiistuu harmaa. Bangalaadeshiin tokko naa dhufee giiftii na laata irratti naa hin himee akka inni giiftii guddaa na laatu. Maqaa isaa maal jedhee? Fudhatee badeedhaa laata? Santara keenyarraa mucaa fudhatee badeedhaa laata? Afaan chaayinaa fi afaan bangalaadeshiin beektan jedhe kanaaf itti naa himee. Maal bangaalii jira firooma hin qabnu? Garuu Chaayinaa sitti bartare? Chaayinaa sitti barte soddaadha. Chaayinaa akkoo akkaataa jiruun barreeffaa lubbu akkaataa hojiin barreessa. Namaste. Afaan Indiidha. Namaste. Give me gift. Namaste. Afaan Indiidhaan. Hindi bangaalii dabbaree jedhi boodaa rakko. Xuxurmaajaa. Qabsiistuu harmaa. Xuxurmaajaan jedhime manni xuxurmaajanii xuxurmaajaa. Maajaa. Innaa maal dhalaa wanta biraa xuxurmaajaa. Xuxurmaajaa yookaan immoo qabsiistuu harmaa. Xuxurmaajaa. Mana misgaanaa gankee gaafii warri qabdanii seentanii gaafii gaafachuu dandeessanii. Doktor waa'ee xuxurmaajaa irratti ijoolleedhaaf itti ta'e. Mee haaseenanii tokko gaafii haa gaafatan. Ati xuxurmaajaa jedhame. Xuxurmaajaa. Sagurmaajaadhaan. Xuxurmaajaa. Dhugaa jettaayi. Doktorri gaafa maangoo dhugu garaannaa ciniina maalii dhalatan? Xuxurmaajaa. Xuxumaa baay'ee. Maangoon dhugu. Xuxumaa bammaan immoo. Dhugaadha doktoritti mi kana fa'aa akka ijoolleedhaaf dhukkubaaf qabsiisu. Hawwii. Wantu raggaasaa. Maaf diksee. Hawwii qoy hawwiirra gaafii hin qabaani. Hawwii. Maal balleessitini aangoo koo kanarraa fudhatte maa inni? Eenyutu sarkaa fuudhe? Ani sarkaan fuudhe moo diitar? Eenyu yoo na harkaa fuudhe? Nama hin danda'amu mana keessatti namni bira fuudhuun? Hin danda'amu baroone fuudhe sirraa. Lakki qabdaa maasa qabdaa. Hin qabu. Mira kosta Inni ta'uu danda'a. bilookii bichaan kaaseen bilookii namta gochuun dandeessan hin kaase. Ijjigaayyoo kolkollee dhufe. Ijjigaayyoo maal taate gadiin teessifetti? Takkan buuta takkan deebita maal taate ijjigaayyoo? Amma nama biraa buusi wal qaxxamna. Ani giiftarii fidattee dhufte. Ani immoo giiftara arsii qaxxaamuu Abdii barbaada. nama tokko iyyuu addunyaa kana irratti hin qabu. Kiristoon dhangalaasu. Abdii nama tokko Ilmaa maal godhatte isaaniin buuftanii warra kun addunyaa kooti warra dooktoriidha isheen kun. Isheen kun dooktorii qaama saalaati. Isheen kun immoo dooktorii jaalalaati. Lamaan isaanii dooktorii. Arraba kee gaddoon nan qonaan. Dooktoriidha lamaan isaaniiyyuu. Dooktoriidha miti isinitti maa eenyummaa keessan.
Lamaan isaanii doktoriidha bara. Hajji. Jigaayyoo bakka. Jigaayyoo. Yaa eenyummaa keessanitti himaa. Hajji. Doktorii ta'uu keessanitti himaa. Akkam nagaa keetii bareeddu koo. Cimtuu koo jabduu koo. Ayyee. Fayyaa keetii. Nagaa galata waaqayyo. Si baanuu barbaaddeeni. Intala kana tumuu barbaade. Xibaara isheen dadhabe beekta. Okay. Yoo iyyamaa ishee rakkoon qabu. Gadda kuma lamaan geemii jette nannaa faana dhufte kaatte na biraa badde. Okay, koi gaa itti tazagaajji. Si alaman si dhungadde. Si alaman si dhungadde. Dhunguun sun gaafa dabilii ta'u beeka ta'a. Itti naa himaa. Si alaman dhungadde. Waxii haadha. Hawwi eenyummaa keetti mijjigaayyootti. Mijjigaayyoo biyya Jarmanii tan erga deebii wanni wajjin viizaa fixaafiin jira. Maandeellaa jedhe. Maandeellaan foormii fixaafii chaa'otti asii. Silaa Jarmanitti fudhattu Jarmanii galattoo bashannan tochi keessa mata ka viidiyoo hojjete nu amaraachitu. Jigaayyoo naqamtee dhiisseen baatin jettee rimmas. Innatti maan giddiisitti riffis. Wajjaa keessii dabalatan hin naqamteen gadhiiseen deemuun. Ati Jarmanii innattu. Jarman miti Ameerikaadha tu obboleessi beekaan na viizaa na hojjete naqu. Is Ameerikaan waaqayyo kannaa Jarmanii immoo Maandeellaa kadhannaa. Ala yoo sobe waaqayyo kannaa deebisula. Inna kun Ameerikaa sina manaa. Sina mana naqamtee baay'ee jaallatu. Nan qaqqaxiin ana moo hojiin qaba. Naqamtee koo biyya ol qixxummaadha dhugaadha biyya jiraatudha. Giifterootatti sirkii dabaladheeni qaxaroodhaan dhufta. Guyyaa qaxaroo waliin daban. Geemi. Aappiliin jira Qaxaroodhaan kotta qaxaroo godhaatu kotta. Qaxaroodhaan kotta. Doctor, please wait. Maal jette? Aappiliin jira naqamtee. No jira naqamtee. Wanti hin jedhe gifti koo. Gandamoo aanaa sitti bakka adda naqamtee? Anoo beeku jechuun yeroo naqamteedha waamani ganda wayii natti fakkaata. Aappiliin jira jedhanii. Ay gandaa haadha kee garuu. Ala liqii. Bu'in irra. Bu'in. Harmuta. Bu'in irra haadha raa'u. Bu'in. Jigaayyoo akka ta'an bante abbaasteetti. Taarikiidha. Saayikoonoo si galee jechuudha yenna si galee. Amma gaa akka itti arrabsinu sin qabnu jigaayyoo nuti gaafa arrabsinu akka taasisa rakkisaa. Suusuufi ma'aazaanii kaardii guuttadhaatiin haagota rabbii fedhaa guyyaa biraa nan qataqqata. Takka namicha tokko silkii dawwaltee natti waamte. Innaa dhufee kuuyinii laateef. Siin qaxxaa malee naan jette isumaan na duukaa deemaa jirti lama. Isumaan na duukaa deemaa. Bakka qaxaroo guddaa namoonni bira gahu geera. Ambassaas dhi'uus namee agarramamtu. Era dhiisi maraatti. Gaddaa 3,000 isheen galteedhiti. Hawwiin buustee baate. Jalaan fade. Maraachaate. Jalaan fade. Maraachaate gaafa sana. Akkeetti. Amma gaa waa'ee naqamteen dubbadhan tire aappiliin jira innaan akkuma maraattee buute. Amma gaa yoo gungumaatti gaa. Jireetti qaalaa kun waa'ee naqamtee maal beekna? Naqamtee nu maali dhadhiin gaafa argitu naqamtee jechuudha. Eessa inni? Itti ergi hawwi. Eessa innaan kun? Naqamteen eessa innaan kun? Erga ajji maasin turre jira kan yeroo seerra jirtetti erguu hin danda'u. Yeroo siin hin jirre mal. Jaraan ba'inaa ishee yeroo isheen ol nagashitu fiigee ol siin gashaa. Fiigee ol siin gashaa. Maaliif eetu siin jirtan ishee gashuu hin danda'u. Ishee gasheen siin gashuu danda'a malee. Itti himee waa'ee biyya keenyaan talatti ittiin beektu ta'e dhimma itti himee. Maalaa dhaqee fi maqaa biyya keenyaa arrabsiifta gee. Isma dhugumaa sitti maa jira? Isma dhugumaa Isaanumti iyyuu jechuudha. Isma dhugumaa sitti maa jira laa? Dafi. Eshee. Isma dhugumaa sitti maa jira dafi? Dubbadhu. Maallatti tasa dhugumaa jigaayyoo maalan godhe? Maal gochuu Ejjee lubbuuti naqamteen eessaa? Argite?
sitti maal jira dhaggeeffadhu maal utuu waa'ee biyya keenya beekin ati maal jira yeroo jettu Anani maalan godha reechi gaayyoo natu gosi gaafataa jira naqa maal taatetti. amma narraa Jigaayyoo filee sorry. Wii narraa Jigaayyoo filee sorry. Eenyu biyya beena nuti bijigaayyoo nuti please. wii No. Ijjigee. Asii jedhaa jira Barsiisi biyya kee. Barsiisi biyya kee jigaayyoo. Nu geessifatti bijigaayyoo hin beektu biyya nu arrabsiiste. gadi bu'aa dhaqeen fidaa yeroo naasaadhaan ishee gabee koof siniin orgashashe. Shekaasaadhaan qabee kennu Hojinaa ta'e irraanfachiisite. takka hojinaa seenirra. Hin beekani beekni isaan biyya alaatti guddatan hin beekan jechuudha. Maalitti beekti ijoollee biyya arabaatti biyya alaatti guddatte warra Ameerikaa fi jedhaan. Eeyyee. Itti dhaqqisna. Gadi bu'aa. Gadi bu'aa. Daadhumatteetti dhaarrabsiti boodaa dhaqoo. Ofirraan darbatte. Ofirraan darbatte dhimmoota erga. Kunoo lakkaa heerammas ofirraan darbatte. Maaliif ofirraan darbatta maalan godhe kunoo ijoollee darbadhee maasa. Dalalaan sitti maragi maraate dalaala ibsa qabatula waraaji maqaabi Ani maalan godhe jigaayyoo. Ani maalan godhe jigaayyoo natu haasaa jira ishee. intalanan yooti Ishee. gannaa garagashu maqaa biyya koo dhoofsiftee arrabsiftee yooti addunyaa kana jiraattudha antala Maalan godhe. Ani maalan godhe. ani jechuudha Ijoolleen Ameerikaatti guddatte jigaayyoo ijoolleen Ameerikaatti guddatte quuftoo Ameerikaati. Warra quuftee Ameerikaatti guddatte bara. Ana maal ijoolleen keenya jiru hore warra achitti ijoolleen kan akka maarikos kan akka beeka kan akka lammii warra fileen beekaa afaan adii kan dhabame mee bu'inarra yaa qaydaati. Haadhi koo si amaarti jigaayyoo. Haadhi koo si amaarti garuu gooftaan si fadhiis. Gooftaan si fadhiis. Waldaa araara dhaqi. Waldaa araara dhaqi. Araara sirratti hafu. Araara sirratti hafu waldaa araara dhaqi. achitti guddatte yeroo jettu maa biyya keenya arrabsitire Nuu na rabsine wallaggi maal hidhatte si gaafachaa. beetu taanaan Deebii gaafachuu dandeessu. hin beeku Beektu si gaafachaa. ela kalisa de in beetu taanaani ela dhiisuudha dhaggeeffadhu malee Isheen koo si na rabsine. maali Si gaafataatti. maamila arrabsila jecha ishee Isi arrabsuuf illee mirga hin qabdu. Si arrabsuuf illee dandeessus mirga hin qabdu. Giiftii Garuu si na biraa rabsine si gaafatte. dhaqi biiraa Si gaafatte. kuufte hundi haadha keetu biira as laayii Mana arabaa keessa biiraa maaltu jira? Mana arabaa keessa biiraa maaltu jira? guinarra maal gochuufi naqamtee aappileen jira naqamtee maal faa jira maalitti fakkaanne ishii Naqamtee aappiliin hin jiru. maraatoo haadha kee waan akka kee argatte ishee dhugaa kiristoos jaratti wal Aappiliin barbaade naqamtee hin jiru. Eessaa akka inni dhufu kan beeku malee naqamtee keessatti aappiliin hin biqila. Sababa beekti aappiliin naqamtee keessatti hin biqilu malee. keessa keessa si keessa Oromiyaa keessatti yoo aappiliin hin biqilu eessaa akka inni dhufu hin beeku garuu ani. Oromiyaa keessa aappiliin hin jiru. Maangoon jira, muuziin jira, shonkoraan jira. Kun garuu hin jiru. maal kun salaayaa sitti salaayyuu ijoollee kee deebite yoona kun yoo kasalaa wajjin baadiyyaa dhuftee asitti guddatteetu maqaan nu nyaatti kasala keessa fidde haati dhugaa waaqayyo haroo haadha bu'insa kasala keessa baadiyyaa goroo hubatti isa keessa fiddeetu maqaan nu nyaatti Habiibti abbaa kan kooti barsiisaan haadhi kan kooti kasala nagaddeen beektu akkamitti kasala keessa naamu kasala nagadanii beekan dhimma keera kaa barsiisaa waan biraa ijjigaayyoo nurraa gattaayi wallaggaa ofuma kon fudhachuu barbaadde barate maal taate wallagga ofii kon fudhachuu barbaadde hankee bichaa miti wallaggi si jedhe yoo barbaadde moo sitti nima hankee bichaa miti wallaggi kan keenyas keessa jirra barnu dee nu fudhadhatti biyya qophaan fudhadhatti mooyi no bu'i badhaa ijjigaayyoo sitti meera waldaa araaraa dhaqi gooftaan sitti araaramu ati yuun dandeeka waldaa araaraa dhaqi lubbu ati yuun dandeeka araaris irraa hafuuti ati yuun dandeeka wayya gamme ani nanne dhuguma nanne garuu akka dirattuu fi si keessummeessaan jira akka dirattuu kaleessachi wal daraaraa